Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii nagaa jirtu fayyaa keessanii hadha viidiyoo haarawaatiin qabadhee dhufeera. Baay'ee bareeda kan ta'e kukusii daqiiqaa muraasa keessatti hojjetattanii baay'ee mi'aawaa kan ta'e bareeda isaa hammaduma viidiyoo nafaana turaadha. Horri chaanaala kanaa fi haarawaa taatanii subscribe godhaa maatii koo ta'adha. Galatoomaa isin jedha amma kana barbaachisuudha dhaadha. Dhadhaa fi sukkaara kaabbii tokko na barbaachisa tokko lammaffaa jechuudha. Amma kanatti sukkaara wajjin dhadhaa koo haga inni xiqqoo sirriitti naqadha. Killee tokko kan fayyadame jechuudha. Harcee immoo tokko 75 irratti maasha litrii yommuu jechuudha. Baakam paawudarii immoo manka shorba tokko, pikan soda mo manka shayi gimmasha fi vanilla manka shayi gimmasha gadi kan ta'u fayyadameera. Kuno akkanatti bareeda ta'ee mijigadheera. Amma sirratti hojjedha jechuudha. Haaluma salphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti hojjetattanii ijoolleef ta'ee yoo barbaadan shayi daffattanii yeroo barbaadanitti akka nyaatanitti osoo ulfaanee daqiiqaa muraasa keessatti kan ga'uudha. Baay'ee bareedaadha. Hojjetadha yaalaadha haaluma salphaadhaan. Amma immoo diizaayina biraatiin hojjedha. Diizaayinii 5 hojjedha jechuudha, garagara jechuudha. Baay'ee salphaadha. Shukkaan liqqoon liqqaattee oduu kanarra jabaa ta'e bareeda. Amma immoo diizaayinii afuraffaadha kun. Kan easy. Kuno akkuma argitan kana bareeda ta'ee nabayraa sirri gogee baay'ee mi'aawaa baay'ee namatti tola. Hojjedha yaalaa ni jaalattanii baay'ee salphaadha. Beeksisattuu namni ijoollee qabdan ijoolleef akkanatti hojjedhaatii kennaa fi faayidaa qaba. Aannanii bada waan ni dhadhaa fi yoon hojjetamuu fi viidiyoo biraatiin nama walitti deebinitti nagannaa tura nagaatti.